Sagantaadhumaan Oromoota Siikoo Mandoo biratti aadaa fuudhaa fi heerumaa keessatti sirnooti gabbaraa fi geega'oo jedhaman sirnoota kennaan itti kennamudha. Gabbarri karaa ittiin dargaggeessi maatii intalaarraa fuudhuu fi maallaqa yookaan qabeenya kennudha. Akka aadaa fuudhaa fi heerumaa Oromoo Siikoo Mandootti geega'oon kennaa maatiin intala misirrootaa manaa bahaniif guyyaa cidhaa sana kennanidha. Abbaa Gadaa Gumii Gadaa Godina Arsii Hajii Hasoo Guddatoo geega'oon kennaa guyyaa heerumaa akkasiin himu. Intala ambaa fi yoo kennamteetiin jedhu ayyaana qabanii guyyaa godhanii guyyaa heerumaa sanii waan isii barbaachisu geega'oo loon dachaasanii meeshaa wajjin loowwan yoo 10 kenneef abbaa yoo 5 kenneef yoo 20 kenneef loowwan lakkaa'ee kennee uffata isii kennee uffata mucaa isii fuudhuu kennee ka abbaa mucaa sanii kennee ka haadha mucaa sanii kennee uffisee akkanaan itti heerumsiisa. Amma kennaan geega'oo kun amma dadhabame xiqqoo ulfaate waliin baay'een argamu. Barri ol ka'ee gabbarri ol ka'u malee amma namni ifa baasee akkas gabbarullee jiru ka gabbaranillee garatoo isaatiin gabbaran malee gabbarri ol ka'aa kennan hin jiru. Isaanii akkana garaa jalaa hima fudhatan. Yoo gabbara gaarii fudhate geega'oo kenna dirqama geega'oo kenna horii geega'oo kennaaf. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan goolabne saganticha kan sinii qopheesse Hamzaa Hussein kan dhiyeesse immoo Anafraa Ol Balaayidha. Boor walitti dachaana gaaritti bula.